بقى الرماب جلتين يجي متابنا فيلا أتي قبادة تي أنجلت أي تبان وقامك يجي والفوتني أصلي وقا توربة وانا كذي توربة كان دمران تادو بين بقى فرمان الحمد لله الحمد لله جرينيا كيسات وقا توربة أول وقا شني أول نمي وجنجراتي أصلي أما كان بودا إسيران والدبون جرينيا متسيف باي ستول فاتبر جوليكي جرينيا كي من كيسا والدندو يوتي واميك بلسي تلسي دندسي وقا شني أول قتي تيف أما نمريف والفودة وقال مسدي أما قوت أكا غاري تكيسي ساولين بري مالي في الناس وابرا يادي لفها إشينيس وابرا كده ترتي لفتي فريدمي بربادا وقاشن قابا قلتو قرو صبرين أنسي وجنجراتي وقاكنا هند الحمد لله كان في جنان نمني وقاشني أول جراتي ولي يكون باي سالبامتي of course namni wagga baay'ee jiraates walii ka garu wagga shanii ol gaafatau akka salphaatti intiniin ta'u amma wagga tokko lama gaafatau namni wal dhiisee ol biraa deemuu danda'a wagga shan garu the best amma nu wagga torba kun filannoo lammataatu wagga lamirraa nyaatte alhamdulillah wallahi baay'ee gaarii wagga kurna keessan garu anniversary akka gaariitti nan dhufaanis kabajannu wagga kurnafa والله كبجو قبدو تدا والفوتني تدو ما والفونه كاچنتي كادا اما وغا شاني كنا كه تربا كنا كه تيو غويا ميكا تومي بريدا متلما والله والتمتو الله اكبر وتر انتم دا نو جارتي ولو ملولتي كاما والله تيما توما مري جارتي توما چوسنا ابر والددان ما إنه مجرتي قارو ما إني وانت قدان وقاتو كل ما قافتو والدداسنا ما ستي شفتي بدي ديمتي وقاشني والقافتو قارو يوم دتم تلي في دسرة كيسا قلت لتي ما أنا شفتي بدي بيتو أما يوغو يامي كتومي بريدا وقاتو ربانا كيساتي إذن سكرا من بعدو مناقر إني وقاتو ربانا نمبو إني سهاراتو داد Mbao con riore fumman vai male girare ta shiremba. Hafera mate. Jar lemba u jartile limba to qasmati girada. Ya alhamdulillah rabbi sina jirachisu waga kurna fake sangaru akka harati mizi to kofanta achi boda cida gari gona au kina chitti au kina dufte au kin biye beradate whatever ما إذا جمعت والفنو وقا كنا فات أتي دوبتي كنا جارت أنا في برادي بيت أستلف نسر جفن كرو سرجين بريدا وانت مالي بيجي جرتنوت أنا ما بيجي جرتنو فنان دندان أنا ما كدامي إفتاني أبيه كندا دي مانجرا إفتان غياسا دي بودة أوكي بيجي دبر باري فنان دندان ركون كابو فيزان ميدا ذكر أنا بقى أتي ميدا كنا فاتات isa tokko isa jalqaba kono gifti na proof gootetti mize mega kopefan ne mizen afur okin shanika yaw asli mani muben injirata miti muben lamata tokkofa kan gone mube sittimera ana tokkofa muben bochi kawanta kamera numbauka isheni mo mube sura waan numbarefi gi furate asaganta mijesu sitaka redi lama abdi getacho sadihi sadi mize afur jetemi kan shanaye sitaka abdi getacho lama biyara karaseti mizen intaw nuftu mizen karaseti kan irota qoma dubartiin intaw shari'aan hin eeyyamtu ajnabiyyiidha iseensi wajjin jirti nu karaa keetiin dhaabannee suuraa kana ati karaa sanaan qabattee suuraa kaata dhumte dubbiin akkana amma kamu be karanna yaadde ka hiriyaa kenna garuu kaameraan nuun ba'uka borci qaba laki mubeen immaa mubeen isa lammata ta'uu qaba miizee lammata ta'uu qaba
Mube abbaa sargii abbaa guyyaa sanii yoo goone hoo cidha sagantaa. Abbaas haa ta'u maalis haa ta'u inni miizummaa kabajaan kennuufii qabna. Abbummaan akka jiruun taa'ee borci isaa akka inni hir'isu goona waggaa sadan kana keessatti. Jamiila maal jettaati? Waa'ee mubee kana. Rakkoon qabu mubeen waa hundaanuu ta'uu hin danda'a. Hin sodaatin asii jiru waan ta'eef waan garaa keetti dubbadhu sodaatin amma yoo inni laayibirra jira. An sodaadhaan maaliin sodaadhaan nan jaalladhaan malee gurbaa garuu mubeen maalillee kanaan miizee lammata ta'a. Ana tokkoffaa akkan ta'u moo naa. Achi jedheettiniin guyyaan kun suuraan si jalaan badu suuraa yaadannoodhaaf kaartu. Hin jiru asiin sodaatin mubaarak. Suuraa maaltu nu jalaa badaree mubee yoo dhabame sargiin kan keenya nuun bada malee. Mubeen jiraachuu qaba. Mubee malee maal? Isa malee. Mubee malee. Kaayyee. Ijoolleen yaanolee faa jedhaa jiranii bakka akkanatti guuttan natti fakkaata. Okay, Nasri aanolee atiin qopheeffattu. Dhiira qofaa? Karaa isheetiin dhufu ta'u adina biyyi. Bakka mubaarakaa ta'u jettanii. Asirratuma dhufanii fakkeenyaaf amma warri si waamtan kun hunduu haadha manaa qabanii yoo rakkoo miti yaani. Tuma dhufanii illee rakkoo miti. Akkas taanaan anis haadha manaa koo fudheen dhufaa. Hundi yoo haadha manaa isaa fudhatee dhufa taanaan rakkoon qabu. Hin taate dubbiin. Hundi haadha manaa qaban warri isin amma waamtan kun hunduu warruma haadha manaa qabu waan ta'eef rakkoo miti. Sanuu faamiliidha. Garri miizee kee ta'u. Nasriin faamilii, mubeen faamilii yaani ormi keessan jiru si galee yoo dhufanaati manaa isaanii rakkoo. Bakka ati sargii waggaa kurnaffaa kana godhannu malee jettee haadha wacii. Dhugaadha Mansuur waan garaa kooti haasee silaa ol ka'ee galateeffachuun qaba. Maaliif aan uffata adii uffadhee hirmuun qaba lafaa ka'e? Beeloo shari'aa. Ka beeloo shari'aa. Amma gaafa duraa nuti yeroo sana baraa keessaa dhufnee bakka namillee akkas kutaa garaagaraatti walitti dhufne waan guddaa nuuf hin goone waan ta'eef dooktor Sirees amma beeloo na uffisuu qabdaani. Bakka akka taate dubbiin. Ijoolleen immoo ababaasii qabu maanni abaaboosii qabu jechuudha ijoolleen keessadan. Akkas. Seenaan hin jirti. Abdulwaahid hin jira. Caa Mubaarak hin jira. Ijoolleen Nasrii hin jiran lama qaba. Bismillah maashaallah. Kan reedii firoon silaayyuu inni harma hoosiseera ilmoo kan kooti. Deegguunni akkam silaa maashaallah. Bakka nuti bakka gibbii wayii kireeffannee akkuma faamilii ta'uu godhanne malee nama waamuun hin barbaachisu. Na'aayi gibbii keessatti maamiti hoteela guddaa hoteela 5 staaritti qopheessina. Ani sponsor nan godha walakkaa rakkoon qabu. Jiru bar gibbiin biyya kana namuu kireeffateetuma godha hoteelatti. Of course hoteelatti goona hoteela guddaatti goona. Ammarraa qophaa'e bakka ati akka borci namni sitti hin baane. Achi ta'uu hin danda'u. Ilaa yookiin Kaayiroos hin ta'uu hin danda'u ta'a. Isin iddoo isin waggaa 10 waggaa 3 booda iddoo isin jirtanitti ta'a. Ameerikaas dhaqaa, Kaanaadaas dhaqaa, Itoophiyaas kottaa, achis jiraadhaa garuu waggaa 3 boodatti kana sadarkaa keessa qabatu akka gootu giifti waggaa 3 booda anniversarii cidha kootiiti jedhiiti guyyaa isaa barreeffadhuuti mana cisichaa jaarsaa fuulduratti laxxafadhati har'aa jalqabiti galgala dhufee gaafa laaluunnis itti yaada kana. Yaada bareeda wallahi. Anamma Wallahi jetti bar. Kanuma maal? Sponsora gimmaasha ati yoo taate gimmaasha mubaarakaa ta'uga. Mubaarakin ta'a minnaati kana gaafa namuu beene shaasiriddi. Yoo wada dhabame giiftiidhaan goona yaaddayin in goona fuma keenyaa mubaasne walakkaa nan danda'a abshir. Bakka katabadhu Mansuur walakkaa dandeenye nama rakkoon jiru walakkaa rabbi qabda. Wallahi dhugoomsine jaarraa kiyyamaa sobatti fudhata. Waggaa meeqa eegee wal fuutanii aslii? Waggaa torba waan akkasii torba. Kan dabarraan taate dubbiin bakka firmaan. Alhamdulillah. Jireenya keessatti waggaa 7 ol waggaa 5 ol namni wajjin jiraate asli amma kana booda iseerraan wal dhabuun jireenya mitisiif baay'ee sitti ulfaata bara
ijoollee kee jireenya kee mana keessaa wal danda'uu yoo ati waamee qaballeessi telee si dandeessi waggaa 5 ol gatii ta'eef amma namni reef wal fuudhee waggaa 2-3 amma ga'utti akka gaariitti keessi isaa waliin baru bari maaliif innis waa biraa yaadee dhufaa isheenis waa biraa keessa turtee dhufti firiidemii barbaada waggaa 5 gaafa galtu garuu sabriidhaan si wajjin jiraatte waggaa kana hunda alhamdulillah kanaaf jennaan namni waggaa 5 ol jiraate walii kun baay'ee salphaa miti of course namni waggaa baay'ee jiraates walii kaa garuu waggaa 5 ol gaafa ta'u akka salphaatti intiniin ta'u amma waggaa 1-2 gaafa ta'u namni wal dhiisee ol biraa deemuu danda'a waggaa 5 garuu the best amma nu waggaa 7 kun filannoo lammataatu waggaa 2 irraa nyaatte alhamdulillah wallahi baay'ee gaarii waggaa kurna keessan garuu anniversary akka gaariitti nan dhufaanis kabajannu waggaa 10ffaa wallahi kabajuu qabdu cidaan wal fuutanii cidhumaa wal fuune gaa cidha xiqqaadha amma waggaa 5 kana 7 kana keessatti yoo guyyaa meeqa tume bareedamee tilmaame wallollee waltumtu Allahu akbar kabattoon tumta no jaarti waluma lolti gaa amma wallol ta'e matuma mire jaarti tumachuun sunna abar waldiddaan immaa inuma jirti garuu maa inni wanti guddaan waggaa 1-2 gaafa ta'u waldiddaa sana mana sitti cuftee baddee deemti waggaa 5 ol gaafa ta'u garuu yoo mati tumtellee fiiddee siree keessa galti dhattee mana cuftee baddeen beeytu amma yoo guyyaa meeqa tume bareeda waggaa 7 kana keessatti isan hin baatu manaa inni waggaa 7 manaan ba'u inni saharaa sodaadhu hin ba'u kun yoo reeffummaan bahe malee jiraan isaa shiireen ba'u hafeera malatti jaartillee hin ba'u jaartillee hin baatu akkasumatti jiraata alhamdulillah rabbi sina jiraachisu waggaa 10ffaa keessan garuu akka haraatti miizee tokkoffaan ta'a achi booda cidha gaarii goona yookiin achitti yookiin dhuftee yookiin biyya biraa dhattee whatever maali tajaajila ati wal fuunuu waggaa 10ffaatti ati dubartii cidha jaalata biyya biraa deemnee asitti dhufnee sargeeffanna yeroo sargiin bareeda waan maaliif biyya jirtanutti anamma biyya jirtan dhufuu nan danda'an anamma qidaamee iftaanii biyya kanaadaa deemaan jira iftaan guyyaa 3 booddee biyya iddoo barbaade dhufuu nan danda'an rakkoon qabu viizaan miizee si godhana bakka ati miizee kennaan gafaa taata isa tokko isa jalqabaa kunoo giiftiin approve gooteetti miizee meeqa qopheeffanne ande miizeen 4 yookiin 5 ka yaa asli maanni mubeen hin jiraata miti mubeen lammata tokkoffaa kan goone mubee sitti meerra ana tokkoffaa mubeen boci qaba waan ta'eef kaameraan nuun ba'u ka isheen immoo mubee suuraa waan nuun baaneefi Sargii fudhatee sagantaa mijeessu si takka reedii 2 abdii geetaachoo 3 miizee 4 jetteemi shanayyee si takka abdii geetaachoo 2 biyyarraa karaa seetiin miizeen hin ta'u nuftu miizeen karaa seetiin kan dhiirotaa qofa dubartiin hin ta'u shari'aan hin eeyyamtu ajnabiyyiidha iseen si wajjin jirti nu karaa keetiin dhaabannee fuul suuraa kaana ati karaa sanaan qabattee suuraa kaata dhumte dubbiin akkana amma ka mubee kananna yaaddeesse ka hiriyyaa kenna garuu kaameraan nuun ba'u ka borcii qaba lakki mubeen isa lammata ta'uu qaba miizee lammata ta'uu qaba mubee abbaa sargii abbaa guyyaa sanii yoo goone hoo cidha sagantaa abbaas haa ta'u maalis haa ta'u inni miizummaa kabajaan kennuufii qabna abbummaan akka jiruun taa'e borcii isaa akka inni hir'isu goona waggaa 7 kana keessatti Jamiila maal jettaati waa'ee mubee rakkoon qabu mubeen waa hundaanuu ta'uu hin danda'a hin sodaatin asii jiru waan ta'eef waan garaa keetti dubbadhu sodaatin amma yoon inni laayivii jira an sodaadhaan maalin sodaadhaan nan jaalladhaan malee gurbaa garuu mubeen maalillee taanaan miizee lammata ta'a
ana tokkoffaa akkan ta'u moo naa achi jedheetiniin guyyaan kun suuraan si jalaan badhu suuraa yaadannoodhaaf kaartu. Hin jiru ati sodaatin Mubaarak. Suuraa maaltu nu jalaa badaree mubee yoo dhabame sargiin kan keenya nuun bada malee. Mubeen jiraachuu qaba. Mubee malee maal? Isa malee. Mubee malee. Kaayyee. Ijoolleen yaanolee faa jedhaa jiranii bakka akkanatti guuttan natti fakkaata. Okay, Nasri yaanolee atiin qopheeffattu. Dhiira qofaa? Karaa isheetiin hin ta'u. Ati nabiyyi. Bakka Mubaarakaa ta'u jettanii. Asirratti dhufanii fakkeenyaaf amma warri si waamtan kun hunduu haadha manaa qabanii yoo rakkoo miti yaani. Tuma dhufan illee rakkoo miti. Akkas taanaan anis haadha manaa koo fudheen dhufaa. Hundi yoo haadha manaa isaa fudhatee dhufa taanaan rakkoo hin qabu. Hin taate dubbiin. Hundi haadha manaa qaban warri isin amma waamtan kun hunduu warruma haadha manaa qabu waan ta'eef rakkoo miti. Sanuu faamiliidha. Garri miizee kee ta'u. Nasriin faamilii, Mubeen faamilii yaani ormi keessan jiru sii galee yoo dhufan haati manaa isaanii rakkoo. Bakka ati sargii waggaa kurnaffaa kana godhannu malee jettee haadha wacii. Dhugaadha Mansuur waan garaa kooti haasee silaa ol ka'ee galateeffachuun qaba. Maaliif aan uffata adii uffadhee hirmuun qaba lafaa ka'e? Beeloo shari'aa. Ka beeloo shari'aa. Amma gaafa duraa nuti yeroo sana baraa keessaa dhufnee bakka namillee akkas kutaa garaagaraatti walitti dhufne waan guddaa nuuf hin goone waan ta'eef Dooktor Sirees amma beeloo na uffisuu qabdaani. Bakka akka taate dubbiin. Ijoolleen immoo ababaasii qabu maanni abaaboosii qabu jechuudha ijoolleen keessa dan. Akkas. Seenaan hin jirti. Abdulwaahid hin jira. Caam Mubaarak hin jira. Ijoolleen Nasrii hin jiran lama qaba. Bismillah maashaallah. Kan reedii firoon silaayyuu inni harma hoosiseera ilmoo kan kooti. Daguunni akkam silaa maashaallah. Bakka nuti bakka gibbii wayii kireeffannee akkuma faamiliitti godhanne malee namaa waamuun hin barbaachisu. Na'aay gibbii keessatti maamiti hoteela guddaa hoteela 5 staaritti qopheessina. Ani sponsor nan godha walakkaa rakkoon qabu. Jiru bar gibbiin biyya kana namuu kireeffateetuma godhaa hoteelatti. Of course hoteelatti goona hoteela guddaatti goona. Ammarraa qophaa'e bakka ati akka borci midhaanii sitti hin baane. Achi ta'uu hin danda'u. Ilaa yookiin Kaayiroos hin ta'uu hin danda'u ta'a. Isin iddoo isin waggaa 10 waggaa 3 booda iddoo isin jirtanitti ta'a. Ameerikaas dhaqaa, Kaanaadaas dhaqaa, Itoophiyaas kottaa, achis jiraadhaa garuu waggaa 3 boodatti kana sadarkaa keessa qabadu akka gootu giifti waggaa 3 booda anniversarii cidha kootiiti jedhiiti guyyaasaa barreeffadhuuti mana cisichaa jaarsaa fuulduratti laxxafadhati arraa jalqabiti galgala dhufee gaafa laaluunnis itti yaada kana. Yaada bareeda wallahi. Anamma Wallahi jetti bar. Kanuma maal? Sponsora gimmaasha ati yoo taate gimmaasha Mubaarakaa ta'uudha. Mubaarakin ta'a minni ati kana gaafa naannoo Mubeen ishaa sirriiddi. Yoo wada dhabame giiftiidhaan goona yaadda in goona fuma keenyaa mubaasne walakkaa nan danda'a abshir. Bakka katabadhu Mansuur walakkaa dandeenye nama rakkoon jiru walakkaa rabbi qabda. Wallahi.